Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan kun qophii Bohaartii Mo'aati. Egaa qophii Bohaartii Mo'aa guyyaa har'aatiin sagantoota isin bashannansiisa jennee yaadnu egaa isin biraan gahaati kan itti jirru. Ammoo keessummaa qabna. Keessummaa nama guddaadha, nama jaallannuuf kabajnu. Isaan waliin yeroo turtii taasisnu nageenyarra jechuudha. Keessummaan keenya keessumaa faarfannaadhaan illee namoota beekamanii faarfannaa durii harka lama boogalanii si haa ga'u gaafa jennu gaafa yaadannu. Egaa isaanii yaadannaa isaan immoo paasterii faarfataa Alamayyoo Masqal jedhamu. Isaan wajjin immoo turtii taasifnaa egaa dhaloonni ammaa kun maal isaan irraa barata? Isaan akkamitti dabarsanii waggoota 30 olii faarfannaa keessatti dabarsaniiru? Dhaloonni ammaa kun immoo maal isaan irraa barata kan jedhuudhaaf gaa kan nuti qabannee dhiyaanne. Egaa isaanillee wanta tokko akka irraa barannu gaa abdii guddaadhaan qabna. Jarillee hanga istiidiyoo keenyaa dhufaniiru isaanii waliin ammoo turtii taasisna jechuudha. Ammallee haga xumura qophii keenyatti irra deebinee nu faana turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Egaan daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan qophii Bohaartii Mo'aati. Amma immoo yeroo keessummaarraa geenyee jirra jechuudha. Keessummaan keenya egaa faarfataa Alamayyoo Masqalidha kan isaan jedhamani. Isaanii waliin amma immoo turtii kan taasisnu ta'a. Irra deebinee isin affeerra. Ammallee turtii gaarii. Gani bagana gani studio keenyaa nu dhuftanii. Galatoomaa. Yeroo ammaa kana televezyiinii Mo'aa guyyoota 40 fi yeroo soomaaf kadhannaa labseeti kan jiru. Haala biyya keenyaa kana ilaalchisuudhaan jechuudha. Isinis kana keessatti hirmaattu waan taataniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa isin galateeffanna. Galatoomaa isinillee. Ayyee ulfaadha. Meegaa daawwattoota keenya waliin dursinee wal isin barsiisna. Daawwattoota keenyaaf maqaa keessan irra deebi'aati. Maqaan koo faarfataa yookaan paaster Alamayyoo Masqal naan jedhan. Eessa dhalattanii guddattanii? Dhaloonni koo Bulee Horaa jedhan durii Hagramaaraam lafa jedhamu. Maqaan haarii ammaa Bulee Horaa jedhama. Achitti dhalannee achitti guddannee yeroo hundumaa gara biyya Dilladhu jedhamu achi dhufee ture. Sadaffaa Addis Ababa jiraanna. Ayyee baay'ee gaariidha. Egaa faarfannaadhaan yoo sagantaa keenya jalqabne gaarii natti fakkaata. Kanaaf mee faarfannaan tokko wal wajjin faarfannee waaqeffannee gara gaaffii keenya sattaanutti dabarru. Ishi. Faarfannaa waan dhimmuma ammaa yeroo ammaa kana keessa biyya keenya keessatti taasifamu jiru kana waa wal qabate. Faarfannaa kana jaarda afurmoo shaniin dura kana Waaqayyoon naa kenne. Walti bu'inchi kun nama tokkotti, nama warraatti, nama maatiitti, nama biyya tokko, nama naannoo tokkotti walta bu'a. Wanta kanaan odoo Waaqayyoo kadhadhu faarfannaa kana Waaqayyoon naa kenne. Kitaaba Waaqaa keessa yeroo dubbinnu kitaaba Isaayyaas raagicha Isaayyaas boqonnaa 9 gadi yoo dubbifnu Efireem Minaasee Nyaata Minaaseen Efireem Nyaata jedha. Warri kun lamaanuu boleeyyan kun lamaan ijoollee Yoosefiitina maatuma tokko ta'anii nyaatan wal dadhaban wal jibbanii akka isaan dhiiga wajjisan kana dubbata. Isaan ammallee eegii wal balleessanii booda Yihudaa deemanii Yihudaa adanii jedhee dubbata. Biyya keenya keessa illee wanti taasifamu jiru kanuma fakkaata. Sababbii kana koo Waaqa duratti cabsee tsoomsalootii kadhala amaarra ka jiru faarfannaa kana gooftaan naa kenne. Kanaaf dhalleen walta bu'incha boleeyyaanii gosaa gosaan ka wal baafnu kuni nu miidha malee bu'aa nu fitu. Waaqa nu uume kanallee garaasaa hammeessa. Kanaaf akka abbaa wangeelaa tokkotti kanaan bara hedduu ganna hedduu Waaqa tajaajiletti walta bu'inchi wal dhiibinchi dhiiga wal buusuun Efireem Minaasee boleeyyaan abbaa tokko kuni Waaqa bara baraan irraa akka dhaabuun dhugeeffadha. Kadhannaa kootillee kana faarfannaa waan kana dubbata. Thank you.
Minaasee Nyaata Minaaseen Efireem Nyaata lachuun mee abbaa tokko wanni kun jira fokko angoof bu'aaf jettee tiroolee yoo wal nyaattu murteen dhimma kanaafi waaqarraa nuuf tolchamtu deebi'a lakkisa deebi'a gara waaqa deebi'a dafaa deebi'a dabaaf cubbuu keessa ni gaheessu siitiin akkana Efireem Minaasee Nyaata Minaaseen Efireem Nyaata lachuun mee abbaa tokko wanni kun jira fokko angoof bu'aaf jettee tiroolee yoo wal nyaattu murteen dhimma kanaafi waaqarraa nuuf tolchamtu lakkisa deebi'a lakkisa gara waaqa lakkisa dafaa lakkisa dabaaf cubbuu keessan achi firraan hanqisa gimbii baabilooniiti wanni waaqa jajjaseefi namoonni waan kaaneefi maqaafi mamsisuufi waaqaan gooliyaante fumaafi fayyadamanii iftuuli isaa kiyyaa keetiin barbaadu ardalli deebii lakkisi deebii gara waaqa deebii dafii deebii dabaaf cubbuu keetti diga Yesuusiitiin haqee Yesaa'uun hangafummaa gurguree laaqanaafi garaa callaa guutachuufi wanta bu'aan qabneefi waaqatti amanuu keetii salphittee hin laalinii dhugaa bitaadhu malee baafteetiin gurgurinii deebii lakkisi deebii gara waaqa deebii dafii deebii dabaaf cubbuu keetti diga Yesuusiitiin haqee kijibaan afuufamee Naabuukadnezorillee waaqa guddaa salphisee fifigaara ol korullee dallansoolii baatee salphatee kanna torba waaqa sarmoo yoo diddee gabbuusee sirraa sirba deebii lakkisi deebii gara waaqa deebii dafii deebii dabaaf cubbuu keetti diga Yesuusiitiin haqee gimbii baabilooniiti wanni waaqa jajjaseefi namoonni waan kaaneefi maqaafi mamsisuufi waaqaan gooliyaante fumaa fayyadamanii iftuuli isaa kiyyaa keetiin barbaadu ardalli lakkisi deebii lakkisi gara waaqa lakkisi dafii lakkisi dabaaf cubbuu keetti achi firraan hanqisi deebii lakkisi deebii gara waaqa deebii dafii deebii dabaaf cubbuu keetti diga Yesuusiitiin haqee
Dabaaf dabaruu keetii dhiiga Yesuusiitiin haqee. Dabaaf dabaruu keetii dhiiga Yesuusiitiin haqee. Egaa gooftaan baay'ee isin eebbisu furmaanni gara waaqayyootti deebi'uudha. Isin mana waaqayyoo keessaa umurii dheeraadhaa kan isin lakkoofsitanii keessumaa hojii wangeelaatiif illee gatii guddaa akka baastan illee odeeffannoodha kan nuti qabnu. Mee gara dugda duubaatti isin deebisa. Bari isin gooftaa Kiristoos Yesuusin amantanii gara kanatti dhuftan bara kamidha? Amantaan guyyaan dhugeeffadhee baay'ee hin qabadhu ammoo abbaa fi haadhi koo marroo kiristaana turanii fi baay'inaan atoo waan guddadhee umuriin of hin beekinu jireenya Kiristoosii waaqonfachaa maatii ka galgalaa ganama kana keessatti raawwachaa ture qosatti qoodachaa ture ammoo kan qabadhu gara 1974tti moor yeroo tajaajila faarfannaa kana waaqayyoon naa kennuu jalqabe yeroo sanaan gooftaa beekee jedhe ka dhugeeffadhu kachiin duuba ammoo maatuma wajjin waaqonfachaa turre ammoo an kophaa kootti gooftaa fudhadhee beeke ka jedhu saatii an dhuunfaan isaa walwalduu kadhachuu kitaaba qulqulluu dubbisuu yeroo jalqabe suni I think kuma 1974 akkasina fakkaata. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Yeroo duraanitti akka ammaallee miti dararamni jiraata ture ari'annaan tureera. Mee haalli yeroo sanaa maal fakkaata ture wantoota akkam akkamii dabarsitanii? Yeroo sanii yeroo mootummaa dargii jedhan san jecha inni akkuma beekamu wanni dhugeeffannaa yookaan siyaasa yeroo san sooshaalizim jedhanii sooshaalizimni yaa'u biyya sooshaalistii irraan amantaa dhufe akka waaqi jiru namananu waaqin jiru jedhan hin jira oteette nagarsiisisi hin jedhani kuno gubbaa san jiratu meeti mudhatu nu garsiisi jedhan kanaaf hin dallanani baay'inna waan kana kaaftee yoo ati hin jiru dhugaa yoo jette malee waaqin jiru itti si dallani si dhaanani wantuma qaban cufaadhu si dhiitan si harka lukaan si dhiitan harkaan si dhaanani akshin hirmicha namarra fudhatani innaa kanaaf ka sababbii kana namni hedduun obboleeyyaan kiristaanotaa hidhamne hin dikamne yeroo tokko qawweele nuti yeroo tokko sana jira moorofam akka malee si dhaanani yoo ati hin jiru dhugaa yoo jedhini hin jiru jedhi jedhani abiyyootaawitti naata garuu wayi mooti siyaasa kenna abiyyooti kan jennu kana malee du'a malee bakka wanni kanarraa nu deebisu hin jiru jedhani yoo ati hin jira jette moo kootu nagarsiise boksii raalicha si raggatani akka malee nama gargalchanii sababbii kana namni hedduun qophiyaa waaqaa kiristaanota hedduun rakkatani illeen yeroo san keessa baay'ee hidhamne dikamne waan baay'ee ta'e yeroo san keessa dubbachuuf. Dararama hedduutu ture jechuudha ari'annaatu. Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo tokko halkan sa'aatii 6-7 kan dhuganneef halkan waaqomsina guyyaa akka malee waan qorqoranuuf. Yoo dhuftee waaqomsa jettee nubbus kabbabanii qabaniituma rukutaatuma si geessan kanaarra kan yeroo tokko immoo halkan sa'aatii 6-7 halkanitti walitti qabamne yeroo waaqan sun dhufanii tokko isaan wanni qaban jooroo xabii qaban warra isaanii tokkomutti jiran dhufanii si marsani dhaabii jedhan yoo faarsin jedhan yoo faarsitu taate si tumani ziidane achillee geessanii xaabatti sidhaneen boodalle si gaafatan individually waan garramu yeroo tokko macham eegi waan kana kaafne biyya san roggicha jedhanii lafa nuti bulee horaatti dhalannetti halkan akkasuma odon waaqon sin dhufanii nu marsanii nu qabanii dhaanaatuma rukutaatuma maal jedhaatuma bakka hidhaanaa nu geessani
Finally xaabatti eegi hidhamne gaaf tokko guyyaa boru filannoon keessaa lama jedhani. Yookiin kaaduu yookiin dhumachuu yookiin ajjeefamuu jedhani. Yeroo baay'ee isinii kenne halkan cufa yaadaa bulaa jedhanii ganama kaan dhufanii akkuma kaan tokko baasaan tumuu jalqaban. Waan dhugaa waaqaa. Intalittiin tokko boleettiin teena kiristaana isii dursanii tumani. Isiin diimtuu akkasii fuulli ishii dansaa diimtuu takka. Amaara jedhanii isii tana sidaama jedhanii isii dursanii tuman biyyi Gujii waan ta'eef. Isiin gara Addis Ababaa dhufte jedhanii waan akkas ilaalanii tumanii. Faayinaalii yeroo isii tumanu nuti alatti warafaa eeggachaa turre dhaanamuuf. Ishii mana hidhaa keessatti deessinsanii tuman. Nuti ammoo alatti faraqaa eegganna. Isii dhaananii yoo isiin kaadde kaan olli fidanii kaachisiisuuf. Isiin ammoo yoo dhaananuu haleluuyaa jette sagalee ol qabattee ana cubbittii kana lakkisii qulqulluu ka ta'e ilmu waaqaa Kiristoosi sababbii kiyyaaf qaranoo masqala baatee dhaanamee tumameera haleluuyaa jette sagalee ol qabattee osii jettu hundi waaqaa nutti bu'e warra ala jirru kaan wanni beektaa baafas waaqaa nutti bu'e akka malee hundi nutti dhaga'ama. Naa isiin waan isin dubbata akka malee garaa nuti ana cubbittii kana dhiisi qulqulluu ka ta'e ilmu waaqaa Kiristoosi cubbuu kiyyaaf dhaanameera haleluuyaa ayyattee ol qabattee jettu ayyaanni qulqulluu nutti gale. Irree kana jenne argan afaan haaraa dubbachuu jalqabne lisaanaan. Ani yeroo sanii axirii wayitti jira kan dalleenni kanarratti hirkadhee jira. Hafuurri waaqa nutti bu'ee jennaani filakkoo dadhabee hargufame nafa kanaan lisaana dubban. Namni tokko dhufeeti kun barrisuuf ta'a dafaa sagalcha jedhe. Kuyyoon tumamii yeroon qabame inni amma eegee akkana hargufameen barrisee ka'ee deema. Jedhanii nam poolisoota lamaan dhufanii kun asina qabanii keessa gallee mana namatti dhaanan san keessa galtu lichee waan jedhan tokko jira ka gumaarreerraan hojjetan bishaan abbayaa keessa gogaa gumaarreeta. Isa kana dheeraa qaba ura isa lamaan kana sirra kaa'an waati hin jiru hin jedhin waaqi. Kana nu dhaanuu jalqabanii akka malee waaqayyoon na gargaaree ila dunuunfadhee waan hedduu waaqa dubbadhe guddoo misikirnati baay'ee dubbadhe. Faayinaalii nami bulchaa ta'e sunu liqeembarichi waan jedhee warra kana garaa warraa keessa mootorii jira jedhe. Garaa kana keessa maalti jira mootorii miknaatum hunni waaqaa kanurra jiru mul'ata ture dhugaa dubbachuuf. Yeroo isaaf dhugeessinu kana humna argannee akkuma hawaaraati boqonnaa lamarraa yeroo dubbifnu hunni isaan irratti bu'e warra hawaaraati. Hunni suni ka dhugaattiin ba'an ka rakkinatti hin danda'an ka waan jibbiinsaa ariisaa kana irraan ta'uu qabu jecha. Hunni sun waan nu kee jiruufi namichi dubbii an dubbadhe kaan ila dunuuffadhee dhugeessa kaan laalee isa kana mootorii garaa kee jira nurraa baasaa jedhe. Haasaan baay'ee dhaanne na deebisanii kamuufuu ari'amuuf dhaanamuu callaa adoon ta'e hundillee jira gaafasan. Baay'ee gaariidha amma akkuma kaastanii keessumaa mata duree keenyatti yoo deebine haala rakkisaa sana keessa humni kadhataa maal fakkaata ture kadhanni humna akkamii qaba ture? Humni kadhachaa dhuguma dubbachuuf yeroo baay'ee nutiin kadhanna turre. Yeroo challenge kun akkana baay'atullee galgala cufaa yeroo almost torbee keessa guyyaa 4-3 hin kadhanna. Tsoomsalootiin kadhanna. Yeroo tokko bulii 40 bulii 20 cufallee kadhannaa ture. Yeroo gargalli baay'atu kadhannaa dabalanna. Yoo kadhachaa dabalattu gargallichi immoo aqimii dhaba. Yeroo tokko nu tsoomsalootirra turru nu qaluuf nu balleessuuf illee dhufanii humna dabale. Akkas isaan hundi dubbatan isaan jeesuu feenaa qaluu feenaa immoo maalumatti akka humna nu dhoowwallee jedhan yeroo tokko isaan dubbatan. Innaa jireenyi kadhaa waan dhugaa dubbachuuf nami xinnaan nami 4-5 dhugaan waaqa duratti kufee garaa fi
araaraan qulqulleeffatee kadhate totaalii deemsa siyaasaa deemsa namoota cufa jijjiiruu danda'a. Kana sirriitti argineera. Yeroo tokkollee kitaaba namni tokko Bill Bright'dha inni Ameerikaawii kitaaba inni barreessarra waan dubbise fagoodha gara waggaa 1778 akkasitti dhimma ta'e yeroo tokko Ingiliziin mufattee uummata irratti dallante Faransaay fixuu feete. Na labsii baasanii guyyaa boruu saatii kana jalqabe ani tarkaanfii fudhadhaa Faransaay mootummaa Faransaay hin fixa jette. Jennaan warri Faransaay ammoo labsii baasanii akka wanniin kun isaan irra dabru namni hundi tokko tokko dhuunfaan akka tsoomsalootii faastiin akka kadhatanu kadhaa lama akka kadhatanu ajaja baasanii guyyaa lama isaan tsoomanii kadhaa lama eegi kadhataniin booda maal takka taasifaman beekamu mootummaan Ingilizii ka isin balleessade kun yaada jijjiirradheedha jedhee labsii baase. Dhuguma dhugaa Waaqayyo. Yeroo tokko tokko maali kadhaa lama sistemii hin jijjiirre hin jiru. Waan dhugaati. Jijjiirre hin jiru. Yeroo tokko kitaaba Waaqaa keessatti akkuma beekamu Asteerillee gaafa saba Ayihudii ficcisiisuu fi Haamaan irratti xiyyeeffannaa tolfatee waan hin taane dalaganii Asteeri tokkittitti bulii sadiif guyyaa sadi kadhaa lamaatiin kamidhaan bishaan kan jenne Waaqa dura turte jennaan wanni sun cuftiin galabbata hin garangale. Kanaaf yoo laallu dhugaa dubbachuu fi namoonni onnee dhugaatiin jireenya fiini qulqulleeffatanii araara galanii nama kuma kudhan liisi nama afuri kudhan illee Waaqa dura dhufe sistemii mootummaa bulchiinsa cufa jijjiiruu danda'a. Waaqillee kana waagaa waadaa waan galeeruutti jira. Ummati maqaa kootiin waan matamanu yoo isaan of salphisanii ana jalatti kufanii kadhatanii ani dhagaa ani jijjiira ani dhimmicha hin jijjiira jedhee dubbateera. Kanaaf Waaqi kun hardhallee dhimma jijjiiruuf humna qaba. Lammaffaan waan guyyaa Yoonaasii illee qaabsisee dasna jedha. Yoonaas gaafa inni harka Waaqaa jalaan deeme Waaqayyoon isarratti dallane sababbii inni Waaqaaf ajajamuu dide wanniin jalbaanoo sun cufta akka malee cinqi keessa galan rakkina keessa galan eenyutu ka Waaqa balleessa namuun beekamu inni ammoo balleessaa fi waan beekuuf baqate achi gadi keessa jira jalbaan sun dhaabbachuu hin dandeenye akka malee kiraayisiin kana jenne ta'e mi'a cufuudhanii gargadanii waan ta'a wallaalanii bo'anii hiikkifatanii nama cuftuu fi qorqoradhaa ati maan balleessite kaati mee nama ofi gabbaasaa jedhanii qacin qabani faayinaalii namni kun dhufee inni wanni ofi saaxilu wanni waan inni jiru cufa dubbatu gara baqatu waaf hin qabneef gara Waaqayyoon fi dabarsee kennu saatii daqiiqaa inni wanni ta'e saniin jalqabe nageen lafa sanittiin ta'e. Ammoo qabxichi irra caalaan tuquu fedhe warri Nenewwee sulle guyyaa sadiif halkan sadii waa kadhatan akka araarri isaaniif dhufu. Kan Nenewwee kan inni itti ergame naan deemu dide sun mufii Waaqa abiddi Waaqa dhufee kaas dhaqqabe namoonni bu'anii kufanii jennaan araarri dhufe. Biyya kennaaf hadhalle anaafati yoo tsoomne isaan yoo tsoomane nami Waaqa nami Kiristoo yoo cufte kufee yoo tsoome Waaqni araarama. Lafa kenna Waaqni tasgabbeessa. Nuutamma addi kutachuun qabnu saatummaan nuutamma Waaqa duratti kufnu yuusa kana mootummaa kennaaf biyya kennaaf saba kanaaf ofi salphinne by the way dargii ka kufsiise siyaasaa miti kadhachaa warra qulqullootaati. Dargichi eegii mootummaan dargii eegii kufichatti dhaqaba akka malee nama cinqe akka malee garataan wallaal nama hedduutti ejjeefaman nama hedduutti dhaanaman obboleettiin tokko baalee gubbaarratti akkuma kenna kiristaana guruppii tokko waliin qabamanii fidanii dhaananii biyya baaleetti kun waan ta'e dhaananii tokkitti intala durbaa tokkoon immoo waan jedhan aatii warda kaaduu baatte qullaa kee wayaa kee sirraan baaseeti magaala kana keessa si azuursisa jedhee angoo guddaa ka qabu namachi jira. Isiin ammoo obboleettiin suni
Ana cubbitti lakkisi kiristoonu qullaa naaf hafeera jettee hoyaa ofii baafattee qullaa fiiddee harma fi akkana arguufaa magaalaa keessa dhageette. Kun cufti olta dabalee nami cufti soomu sallahu jalqabe. Nami cufti waaqa barbaadu jalqabennaan harki waaqayyo ol ka'ee mootummaa sanurraa kaase. Ardhalle waaqi bara gooftaa keenya Kiristoo kadhanne yoo laamne soomne kadhanne waan amma biyya keenya keessatti taasifamu kana wal jibbuu kana wal dhiibuu kana corruption waan nu dhibe kana waaqi nurraa hin kaasa jedhee dhugeeffadha. Ani akka ganna amma gara ganna 38 ta'uu kiyya gooftaa tajaajiluu jalqabe dhaggeera ila kiyyaan dhageera gurra kootiin waaqi kadhatan nama gargaara. Balbala sibiila waaqin cabsa kana itti dhugeeffadha. Kadhannaan humna guddaa akka qabu nu kaastaniitu amma baay'ee gaariidha. Yeroo duraanii ari'annaa guddaa keessatti utuu abdiin kutatiin waaqayyoon tajaajilaa turtaniitu waaqayyoon duukaa bu'aa turtaniitu mee sana keessatti immoo walitti dhufeenyi amantootaa maal fakkaata? Jaalalli isinii waliif qabdan turtan mee maal fakkaata? Nu haasofsiisa. Kun immoo waan nagarraabsiisu tokko na qaabsisa. Nuti yeroo sanii salaamtaan iyyuu baay'ee hin jiru afaan keessa ol sun qanna. Amma afaan sun kan HIV sodaatanii gudduun gadu. Sigarrama. Nuti yeroo san dhuguma waaqayyo dubbachuuf kakkas ka wal hammannee hin jiru. Nami cufti afaan keessa ol dhunganna. An umurii kooti kan akka beeku. Na jaalala cimatti jira. Amma olaallu kaanii manni sagadaa kun manna sagadaa kaanii. Nami kiristaana ta'e kun kaan wajjin. Maatii tokko keessayyuu jaalalli jiru akka malee xiqqaa. Amma sababbiin lafi keenya keessa waldhabi jiru kunillee akka dubbii waaqaa dubbattutti baalinjeeraa hin daraasii obboleessa keeti akka mataa keeti jaaladhu ka'edhu kana wal jaalachuu dhabneeti. Wal fudhachuu dadhabneeti. Mallattoon gaafa sanii ka kiristaanota yeroo saniitu inni nu jaalala. Yoo walta dhufanu namni hin kolla. Namni eessaa dhufte ati sidaama moo ati gosa kam ka jedhu hin jiru. Nama mana sagadaa san gibbii san sani cufti akka obboleeyyaan akka haadha abbaa tokkotti namni wallaala. Kanaaf akkuma waaqayyoon sagalee irratti dubbate baradhumaa sagaleen gadi bu'a jedhe. Jaalalliin hin qabbanaa jedhe. Jaalala qabbanaa'e kanallee numatti ol kaasa malee karaan dhibiin hin jiru. Soorsiin isaa immoo dubbii waaqaa irratti jira. Jaalalli hin ossata jedha. Jaalalli daba namarratti hin laakka'u. Jaalalli kan namaa fudhachuun fedhu. Jaalalli hin dallanu akkana jedha miti. Phaawulosiin dubbatu ani afaan lisaanan afaan haaraa afaan malaakiin kaan waan itti ani cufa dubbadha akka malaakee ta'e jaalala hin qabaan namoota waa jedhe. Ani hoo gitaaraan waggaa 38 40 dhibballee faarse obboleessa kiyya jaalachuun kan dandeenye ta'uu waan qabu. Kiristoos wanni isa dirqameesse jaalala. Wanni inni samaayii keessaa isa buuse jaalala malee idaa biraan qabu waaqa Kiristoosiin. Isa kana nuti ka hordofuu qabnu, isa kana walii ka agarsiisuu qabnu. Yoo silaa ol balleessinellee araara dhugaa walirraa fudhachuu. Yoo wali dhaga'uu baanne immoo afaan faranjiitiin maal jedhanii ifa wanaa tolchaa san jecha sanii fayyadame diversity with unification jedhan. Garaagarummaa tokkummaan. Amma ati bifi keetii diimaa kiyya hoo gurraacha miti. An kee ta'ee hin danda'u atillee taatee hin dandeettu. Ammoo sababbii kiristoosiitiin maal ta'e jiraan garaagarummaa oduu qabaannu tokko taane. Maaliif jennaan Christ is the central point. Inni ka olakkaa kenna jiru, inni kanaaf du'e, inni kasiif du'e, isa kanatti waltanu qaba jecha. Jechi sun jecha kan diversity with unification. Waan tokko tokkoon amma midhaan nyaannullee ta'e kaan jaaladhu ati hin jaalattu fata. Ati jaalattu hin jaaladhu fata. Ana ammoo maaliif kana nyaata siin jedhuun qabu. Ati lanaan jedhuun qabu. Akkuma kana garaagarummaan kennatoo jiru tokkummaan. Beeta kiristaaniin Kiristoosii dhiiga Kiristoosii callaa addunyaaf ka jige. Ortodoksiin katti amantuu dhiiga Kiristoosiiti. Madaan adeem ka'edda. Nuti Pirotestaantii ka inni dhugeeffannu dhiiga Kiristoosiiti. Dhiiga Kiristoosii malee maan qabna nuti. Ka cubbuu nurraa dhiqee.
ka ilma ofii nu taasise samii keessaan bu'ee fayyina kan nu kenne isaaf jennee garaagarummaa oduu qabnu tokkummaan immoo waliin jiraachuu qabna. Baay'ee gaariidha. Egaa yoo kanuma jennee keessuma amantoonni dur turan jaalalli akka ture ammoo wal jaallachuun akka nurra jiraatu waliif yaaduun akka nurra jiraatu dhaamsa dabarsitaniittu hangafoota dhaga'uun keenya immoo dirqama. Gara faarfannaatti adabarru egaa faarfannaa ergan barreessuu jalqabee bara 1974 asitti egaa faarfannaa keessan jirattaniittu faarfachaa jirattaniittu amma maatti faarfannaa isin dhaggeeffattoota biraan geessan jira laata? Albeemiin ka hojjetame gara uummataa dhaqqabee jechuu keeti hin jira hagammaa gara albeemii 8 akkanan ta'a isa gammisaa afaan Amaariffaatiin qopheesse kaan ammoo Oromoof afaanuma keenyaan ka afaan haadha abbaa kootiin qopheessine almost gara suunni 8 taa'ee. Baay'ee gaariidha. Baay'ina amma kana saba biraan geessaniitu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaammee durii kaasiis ta'uu danda'a, tajaajila irrattis ta'uu danda'a. Mudannoo isin jireenya keessatti qabdan maalidha? Wanti isin mudatee beeku jira laata nutti himaa? Ka karaa faarfannaa moo ka karaa maalii? Hunda isaarraayyuu tokko tokko nutti himtan nutti tola. Angidee yoo faarfannoo uumaa hedduutti namatti qunnama sancufaa dubbachuun asitti barbaachisu. Yeroo tokkollee dubbadheera kan namamsiisu yeroo tokko biyya ta'etti akkanuma tajaajila deemee faarfachaa ture akkana uummata duratti. Yeroo baay'een yeroo faarfadhu marroo connection yookaan afur ayyaana qulqulluun walta qunnamfachuu feena akkuma sanii tajaajila akkasuma yeroo baay'ee la dunuunfadhee faarsani akkas ta'uu qabadhe yoo faarsu. Naa an faarfachuu jira buleettiin tokko immoo isa qaraati faarfannaati yoo caqattu siin konferaansan keessatti yaabbo gurbaan akkam gaarii ilabadee jettee dubbatte siin anaaf jettee ana ammoo faarfachuu jira manfasaan jira yoo manfasaan jira yeroo tokko kala dunuunfani yeroo bananullee jira ammoo sometimes devoted ta'uu feetu dunuunfantee faarsitansa jennaan amma faarsee yoombu wuy bamadaana lem ilabadee rasaata ilaqabaa jettee isi garrabe dhuftee dhatti jiddee ati yeroo faarsitu akka malee faarfannaan kee garaa na tuqee maal abboo waadhi nama kan ila dhoowwatee dheetu qabda jettee na kofalchiitte sulleen waan yeroo tokko na qunnamee ila dunuunfachuun ammoo higgii miti bargit masaaf qudusii kitaaba qulqulluu keessa ila dunuunfadhaa banadhaa kan jedhu hin jiru. Yaadi keenya akkuma tamsaaneef. Yaadi keenya kan bittaan nonni fi waan hedduu argitaa oolaa kanaaf yaadni akka gargar hin taaneef devoted ta'uuf ila dunuunfatanii isaaniif isiin akkasitti tokko muun ka yeroo tokko lammaffaallee kana qunname maali biyya ta'ee deebee oduu kana faarsuu aan faarfachaa jira walakkatti goola bunaadhu nami baay'een akkana sochina duratti tolchan guruupii maal wanni kun ammoo faarukee jira uummata dura jira waan dhimmi dubbadhu hin danda'u faarsaatuma jedhe walakkayyuu laalu kana sosochii godhan faayinaalii faaruurraan bu'ee jennaan inni yeroo hangafan faarsu nami wal dhiibu kan dura dhufe nama 4-5 ta'ee wal dhiibu kun maal jennaani nama tokkotti beeku wayee keessaan ka'ee dhufe birriisa shallamuu qaba hidhee birriisitti suufinani kuni mana waaqaatiin shallamanii nani sirraa dhowwaa turree gadhiitii tokkollee dhufte dubartii tokkollee ka isa shallamu malee nani itti shallaman asitti kun mana waaqaa jennee sirraa dhowwaa turree. Baay'ee gaariidha. Egaa faarfannaadhaan yeroo dheeraa faarfattaniitu keessumaa amma namoota biraarraa kan agarru namoonni kanaan dura faarfachaa turanii umuriin isaanii gara giddu galeessaa geessa gaafa darbaa deemu faarfannaa dhiisaatti kan isaan deemanii isin garuu umurii amma kana faarfannaadha wajjin jirtu isa kan akkamitti ilaaltu?
Ani gara kiyya onni laalu gooftaan koo yeroo na waamu aga waggaa 40 faarsinaan hin jedhu. Waggaa 50 natti himan. Kanaaf anaga jiru kiyya jiru akka faarsu natti dhagama. Faarfannaa namaaf hin faarsani. Of course Waaqayyoon gaafa na waamu hin faarsitaa namaaf hin faarsitaa faaruu karaa faarfannaatiin nagarsiiftaa nagorsitadhaan jedhe malee an kanatti dhagamu namaaf akka faarsuu miti. Ofii koo faarsuu jireenyi koo jajjabaata. በዳንስ በስታይል ሸለቆ እግዚአብሔር መንፈስ ሳምሶንን ያነቃቃው ነበር ብያ ዳን ጀደኑ ኤሽታውል በቃ ኤሽታውል የኑት መንፈስ ዋቃ ሳምሶን ረትቡኤ ሰደደመሳ ቱሬ ፋርፈናና መደመስቲ ሲከካፍቲ አካተ ዋቃ ዳቱ ኢንጆይ ጎታ ስፒሪቲንግ ሪሊዝ ቶልቻ አያነ ቁልቁሉ ሲከሰካካ የፋርስቱ ማለፍ እንዳን አያነ ቁሉኑ ከጅሩ ዋቃ ጉድሱ ፈደ ሲከሰተ ወል ዋቃ ጉድሳ ገራቶኮ ፋሩ ይችል ቤታ ዋቃ ጉድሱ ይቻ ዋቃ ወልካ ካሱ ከናፊ አናጋ ዶቡ ኮቃ ዋቃ ጉድሱ ፈደ ማለ ዱሎመ ደዋን ነራ ከነቲ ዱሎመ ፈማለ ሊኮ አንዱ ዱሎመ ነቲ ፈካል kanaaf ittuma fuftoo jechuudha lafa fuuldura. Ammallee ijoollee koo wajjin walta deebinee galgallee dhumnaan gitaarrii kanuma fuunee harka namaa galaanni sigamuuti Yesuus kiyya sigamuuti galaanni ijoolleen kolona jalaa qabdi kan worship godhan. Baay'ee namatti tola ammallee umuriin keessan nuuf dheeratu itti fufaati faarsaa isiniin jenna. Thank you. Tole baay'ee gaariidha turtii bareedaa taasisaa jirra wanta baay'ee illee isinirraa barachaa jirra mee tajaajila yookaan faarfannaa durii fi isa ammaa kana isa yeroo ammaa keenya kana akkamitti wal bira qabdanii ilaaltu? Faarfannaa duriiti kama anamma faraajii ta'uun fedhu faraajii nama murtee kennulee ta'uun fedhu ammoo garagarummaan ergaa jiraachuu hin danda'a. Jechaan maali garagarummaan liyyuunneti jechuun garagarummaa miti. Garagarummaa yoo qabaata yoo jedhallee wanni jedhu fedhu amma devoted jechee beektaa haga nuutitti dhiyaanne waaqni namatti dhiyaata. Yooti baay'este gara waaqa dhiyaate yooti gara waaqa baay'ina dhiyaate baay'ina waan gaarii argatani waan cimtuulle argatani nama tokkotti yeroo tokko kan naan jedhe obboleessaalee naan jedhe tajaajila keessaniif ka'ammaa kana akkam laalta jedhee na gaafannaani maal beeka anillee womanatti dhagame wafurra waaqan agarsiise ta'ee malee isaanillee waan isaan agarsiise ta'anii akkam godhee aan murteessaa ta'uu danda'a jedhee an isaan jennaan inni waan naan jedhe anaaf carraa kennisin tiimaa naan jedhe ishee haa ta'u natti mi jennaani isinii warri durii jedhe warri qara kaleessaa kuni kontentiin yookaan ulfinni ergaa dabarsitanuu keessanitti caalaadha. Anaamiti fayyadame. Anaamiti fayyadame. Kanaaf jedhee deetti dubbachuu jira. Ulfinni ergaa dabarsitanuu keessanitti caalaadha. Technology fi civilization waan beektaa qaroomaan beekumaan xibabii waan hedduu akka gaariitti mimmiidhaasuun isaanitti sin caalaa naan jedhe. Ani ammoo kana ka dubbadhe amma ka kennatti caalaa ka isaanii hin caalu ka jedhu rageessuuf odoo hin ta'in akkanatti fakkaatetti akkuma namni mataa ofii komit tolchee akka namni waaqa ifiif cimsee kennetti ergaan cimaa dhufaa jedhee dhugeeffadhan akkasinatti fakkaate. Fakkeenyaa reefuu dubbannee buleegii yeroo baay'ee tsoomaa turre tsallaa turre lijjedhe addalle tsoom tsalootiin jira
faarfannaan tsoomsalooti yookaan kadhaa lamaatiin turtee argattuu fi kadhaa faarfannaan akkanuma argatan yeroo tokko hundi taata. Yoo nuti waaqa dura turru hunniin dabalama. Akkasii bee hin dabalama. Wanni tsoomsalootii barbaannuuf kana. Kiristoon yeroo tokko maal jedhe kunoo seexanni tokko nama qabee yeroo baay'ee irraa baasuuf yaalii tolchine didate jedhe miti kitaaba keessa akkana jedhe. Kiristoon maal jedhe kakkanaa kun kadhaa lamaatiif kadhaan malee hin bahu jedhe. Kana jechuun kadhaannaa fi kadhaa lamaa walakkatti paawur humnatti garagarummaa jira jechuudha. Museen buluu halkan 40 guyyaa 40 gaara Korebiitti ol ba'ee tsallaa ture. Gaafanni achiin gabbuu gumiin Israa'el fuula salaaluu dadhabe jedha. Akkanadha kitaabichi. Kanaafi akkanallee fakkaatutti yeroo tokko yeroo baay'ee fudhannee dubbii waaqaatiin laaman kadhachuun turru gilooriin ulfinni waa kabaja waaqaan dabalama. Kanaafi maybe boleeyyaan kenna kaardhaa hin kadhatanuu nuti baay'ee kadhanna jechaa aduun ta'e nami cufti jireenya isaatii murtaa'e kadhaa tsoomsalootu illee yoo jiraate ergaan dhufu silaa more powerful ta'a. Akkana jedhee herrega. Bolees keenya tasfaayee gaabbisoo akka Itoophiyaatti akkuma beekamu ganna 8 mana hidhaa keessa ture beekama. Faarfannaa namni kun faarsi yeroo baay'ee dhalee faarsina. Faar waggaa 40 dura inni faarsa dhalee worshipii goona akka malee faarsina. Yeroo tokko maal wanni isaanii kun akkan too much wanni isaanii powerful ta'e humna akka malee qabee dhiyaasawu yeroo baay'ee marro mana hidhallee turanii fi haala baay'ee waan jireenya leetoo keessa waan hirmaannee fi itti deddeebi'anii illee tsoomanii illee tsallaanii sawumaan yoo kadhatanii kanaaf ergaan isaanii cimtuu fayyadee haasaba. Meechuma hanga amma faarfattoota ma jiraniin dhaamsa siin qabdan keessumaa hangafootarraa dhaga'u waan ta'eef dhaloonni hangafootarraa bara waan ta'eef faarfannaa humna qabu faarfannaa baraa baratti ce'u akkuma amma jettanii akka qabaataniif dhaamsa siin qabdan maalidha? Een qabaadhaa kanarratti dhuguma waaqaaf dubbachuu fi akkanaa galatti hunni waaqa nurratti ka hojjetu akkasuma jedhanii kennamtii namni tokko ofii fi waaqaaf kennu saatiin waaqa waliin dabarsu saatiin dubbii waaqaa irratti qo'achuun dabarsu saatiin waa kadhachaan dabarsu kuni walta yoo deebi'ee hunnamee humna ta'ee laalte commitment waaqa ofi kennuu qaalii waaqaa dubbii waaqaa qo'achuun tsalootii itti deddeebi'uun kadhachaa itti deddeebi'uun jireenya ofii waan hin taanirraa if discipline tolchuun kun yoo itti deddeebi'u humna dabala wanni kun humna dabala. Kanaafi tajaajiltooti keenya ka amma jiran kuni ka boruu bakka keenya bu'anii hojii waaqaa ka faarfannaa kana duratti hin deemu ka fedhan kuni wanniin isaanii qo'annaan dubbii waaqaa hubannaa isaa dubbii waaqaa irratti qabanu dabalamuu qaba jedheerra. Kadhannaan lakkuma kana namni tokko yeroo baay'ee faarsuu danda'u kadhachuu hin danda'u. Namni yeroo tokko faarsuu baay'ee ka danda'u yoo kadhannaa hin dandeenye kullee rakkina qaba. Yeroo tokko Kiristoos dubbatee akkana jedhe inni kadhachaaf akkaras deeme warra bartootaatiin asitti kadhadhaa jedhee deeme yoo dhufu da'iiqamee bisaatuma tokko akka qaaliin dubbattutti inni kadhachaarra turee ka dhufu yeroo inni dhufu kun namoonni Pheexroos faatii hirriba rafanii ofiifuyyuu hin jiran. Innaan maaliif akkan teetanii kaara kadhadhaa gara qormaataa akkan galle waaqa kadhadhaa saatii tokkoyyuu kadhachuu hin dandeettan jedhee akkan dubbata. Kitaaba waaqatti akkana jedha. Saatii tokkoyyuu kadhachuu kan dadhabdan jedha. Kana yoo ta'e saatiin tokkittiin diqqoo jecha xiqqaa jecha sanii caalallee kadhachuun irra jira. Kanaaf kadhachaa kitaaba qulqulluu qo'achuun jireenyi qulqullummaan waaqa duratti ofi qajeelchinu wantoota akka kanaa kun wantoota dabalamee kontentii reefu obboleessi jedhee himika
ciminna ergaa kennaa kana ol kaasa. Of kennitti dubbii waaqaa sirriitti qo'achuu itti deddeebiinee waa kadhachuun ammalleen jireenya qulqullummaatti waaqa dura deddeebi'uun guddoo nu barbaachisadhe. Ergaa guddaa nu dabarsitaniittu ammallee gara faarfannaatti dabarruuti. Egaa gara faarfannaatti dabarraa gara sanaan xumurra akkuma jalqaba irratti jenne yeroon kun yeroo soomaaf kadhataa biyya keenyaaf kadhachaa jiru diinagdee siyaasa hawaasummaa biyya keenyaaf kadhachaa jirudha. Egaa carraa kanaan tarii xumura irratti waan hin jedhu yoo qabattanii carraa kanaan isinii kennine gara faarfannaan nu waaqeffannee xumurraa jechuudha. Isa dhumaa wanni qabsiisuu fedhu jecha reefuu dubbadhe keessallee ka qabsiiseeru waan lama. Tokkoffaan haalli amma biyya keenya keessa deemsamuu jiru kuni biyya keenyatti biyya karaa nuti dhalanne biyya Gujii kanatti mammaasa waan jedhan tokko jira. Abbaan ofii qorsaa jedhani. Abbaan ofii qorsa jechaani namni tokko ofii fi falaa argachuu hin dadhabu jecha dhimma hamaa ta'eef. Dhimma amma keessa jirru kanaafi qorsii kun harka keenya keessa jira. Namoonni kiristaana taanee waaqatti amannu Kiristoos hordofnu cufti biyya keenya kanaafi gargar babayintiin gosaawwan nyaachuun dhiiga ol buusuun bu'aa wayii argachuuf ammallee dorgomii tolchirratti nama kaamiidhuun kuni akka dhimmi kun nurraa dhaabbatu ani maqaa waaqaa jaalala Kiristoositiin adaraa jedhu ka fedhu nu cufti bakka jirrutti ofii keenyaaf qajeelummaa haa guddifannuti. Ani yoo ofii kootii fi qajeelummaa yoo guddifadhe atillee akkasuma qajeelummaa guddifatte qajeelochaan beektaa waan tikikkilenyaa jecha. Kanarraa ka'ee atillee ofii keetiif innillee yoo nu cufti namni kun cufti maal ta'a qajeelaa ta'a jecha. Amma namarratti ilaaluu mate beluutti akkana godha warra Arsiitti akkana godha Gujiitti akkana godha Wallaggatti akkana godhee Amaaratti ka'ee nu kana lakkifne ofii keenya uprightness jedhama waaqa duratti qajeeluuf waaqa kana dura dhaabbachuuf waaqa duratti ofii keenya eenyummaa keenya ka uumamaa san mormanne eenyummaa Kiristoosiitiin akka dhaabbannu waaqi akka nu gargaaru kadhaa kiyya namni cufti waan kana irratti hubannaa tolfatu jedha inni kana. Lammaffaan ammoo warri tajaajiltoota ta'e mana waaqaman sagadaa keessa tajaajiluu hundumtuu waan baay'ee nu hamachuu jecha namaan duba dubbatan jecha akkanan ta'anu akkasin ta'anu akkanan ta'anu immoo asin tajaajilan inni sabaaki akkana ta'a akkas ta'ati waan baay'ee dhageenya. Amma kuni nooliin hin deemu yuunifoormii kennamtu nu fakkaatu inni kun namni tokko yoo Kiristoos ka tajaajilu ta'e Kiristoon akkana jedhe namni afaana deemuu fedhe of mormatu jedhe. Deny yourself kaadu jechaan ana Alamayyoo miti jedheef kaadu kiyya miti. Waan sala Alamayyoo narra jiru dullachaan uffadhe kun fedhu didachuu jecha. Namni uummata sadii qaba inni sana amma keessan galu ufoon kun jira manfasi jira nasiin keessa jirti amma kafoonii dalagnee hin dandeenye. Egaa gooftaa tajaajilu ta'e haga nu dandamneetti akka waaqeef ummatiif namni argullee akka nutti hin gufanne namni tajaajiltoota ta'e haga dandeenye cufa karaan kennaaf jiruun kenna akka dubbii waaqaa haqa jeela akka ta'u waaqi gargaarsa nuuf haa taasisuti. Toma egaa paaster akkasumas faarfataa Alamayyoo Gabra Masqal istuudiyoo keenya dhuftanii egaa isin wajjiniin gaaffiif deebii waan gooneef maqaa daawwattoota keenyaa isin galateeffanna. Faarfannaa lana xumuruu akka jalqabne. Galaanni yoo guutee dambala'u asiif achitti of affaca'u ija baasee baay'ee sodaachisaa. Hidhannoo namarraan eegsisa ka dambalii moo yoo dhufe immoo jecha ifii yootti gallakkise immoo dhuqqeessi duucheen hin cadhisaa. Waan numa gooftaan hin salphisaa. Kana jechuun koo maali? Waan amma biyya keenya irratti dhageenyu kanu as sassabu kana kanu as cannaqu kana cufa waaqi hin buqqisaa hin salphisaa. Galaanni yeroo gannaa yeroo roobaa dhufu akka malee guutamaa akka malee nama sodaachisaa waan baay'eetti irra mudata. Ammoo yeroo duba galaanni maal ta'a? Hin dabra hin deema
akkuma kana dhiibii amma biyya keenya keessa jiru kuni wal dhiibuun kuni dhiigi bu'u kuni kun cufti waaqayyoon akka biyya keenya irraa kaasanii dhugeeffadha. Anaaf dhimma kana waa kadhachuu ka jiruuni waaqi faarfannaa kana naa kenne. Wanni har'aa kun haalli badaan har'aa kun biyya keenya Itoophiyaa irratti ittiin fufuu jecha jedhuun akka dhugeeffannaa kiyyaalletti akka addii waaqaalletti akka hammeenni kun dabru dhugeeffachaaf faarfannaa kana faarsa. Galani guuteeti dambala'u asii achi yaafafatamu jabase baay'ee sodaachisa hidhannoo namarraan eegsisa adambaliimoo yoo dhufemmoo jecha biyyatti gallaakisamoo akkinni duuchiin hin jallisa waan nu dhibeekuuf taane salphisa buqqeessi duuchiin hin jallisa waan nu dhibeekuuf taane buqqisa. Galani guuteeti dambala'u asii achi yaafafatamu jabase baay'ee sodaachisa hidhannoo namarraan eegsisa kadambaliimoo yoo dhufemmoo jecha biyyatti gallaakisamoo akkinni duuchiin hin jallisa waan nu dhibeekuuf taane salphisa. Arre guddaan cabee kufeeti bowwaan guutamee on baheeti biyyi kennan deema dhagaarra ajajinuu bahee waaqarra amma achi gaddineen boonnu barri kun baranuu tolkaanu. Galani guuteeti dambala'u asii achi yaafafatamu jabase baay'ee sodaachisa hidhannoo namarraan eegsisa kadambaliimoo yoo dhufemmoo jecha biyyatti gallaakisamoo buqqeessi duuchiin hin jallisa daabiloosi Yesuus hin buqqisa. Kahujeef barri kamisooma jechi waaqayyo hin raawwatama hin ta'in harka maratteeti socho'ine olii gaddee miti siftaa'e barattee biti hin argita hojii waaqaati. Galani guuteeti dambala'u asii achi yaafafatamu jabase baay'ee sodaachisa hidhannoo namarraan eegsisa kadambaliimoo yoo dhufemmoo jecha biyyatti gallaakisamoo buqqeessi duuchiin hin jallisa waan nu eeguuf taane salphisa. Haleluuyaa. Asaan jawweege uyuunaasi kabutee isaa liqimsee halkanii fi guyyaa sadiifi kabukee achi farrisiise ajaji gubbaa dunnaanii dirqamee alatti feera dukkanni kaleessa darbeera har'ammoo guyyaan bareera. Galani guuteeti dambala'u asii achi yaafafatamu jabase baay'ee sodaachisa hidhannoo namarraan eegsisa kadambaliimoo yoo dhufemmoo jecha biyyatti gallaakisamoo buqqeessi duuchiin hin jallisa waan nu dhibeekuuf taane buqqisa. Arre guddaan cabee kufeeti bowwaan guutamee on baheeti biyyi kennan deema dhagaarra ajajinuu bahee waaqarra amma achi gaddineen boonnu barri kun baranuu tolkaanu. Galani guuteeti dambala'u asii achi yaafafatamu jabase baay'ee sodaachisa hidhannoo namarraan eegsisa kadambaliimoo yoo dhufemmoo jecha biyyatti gallaakisamoo bakkinni duuchiin hin jallisa koobidicha Yesuus hin buqqisa.
dubbatu namni foon uffate waan kaleessa waan ni dubbate Itoophiyaan kenna hin misoomti beelaa hiyyuu rabbiin misoomti guyyaan eebba kenna dhufeera rakkinni akka lolaa darbeera galaanni oguuteeti dambala'u asii achiin faafaja'u ija baasee baay'ee sodaachisa hidhannoo namarraa ni beeksisa kadhan baliimuu yoo dhufemmoo jecha fiyyootti gallaakisemmoo rakkinni nuuchiin hin jallisa waan nu dhibe gooftaan hin salphisa waan su dhibe gooftaan hin salphisa waan nu dhibe gooftaan hin salphisa waan nu dhibe gooftaan hin buqqisa waan su dhibe gooftaan hin buqqisa waan nu dhibe Yesuus hin salphisa waan nu dhibe gooftaan hin buqqisa waan nu dhibe gooftaan hin salphisa waan nu dhibe Yesuus hin buqqisa waan nu dhibee gooftaan hin buqqisa. Ameen hin buqqisa. Itoophiyaa keenyarraa hin buqqisa, alamirraa hin buqqisa, koovidichallee Yesuus hin buqqisa. Ameen. Fayyaataa galatoomaa. Ameen ameen. Galatoomaa. Keessummaan keenya har'aa akkuma argine baay'ee waaqayyo karaa isaanii nu eebbiseera nama fakkeenyummaa guddaa qabanidha. Keessumaa faarfannaa keessatti umurii dheeraa kan turan jechuudha. Waggoota 30. Waggoota 30 jechuun umurii nama tokkodha. Yeroo baay'ee dheeraadha jechuudha. Faarfannaa isaaniitiin illee eebbifamne waa baay'ee illee isaanirraa baranneerra jechuudha. Turtii amma taasifne irratti. Egaa isaanis egaa yeroo kana miidiyaa irraa fagaadheen ture kana booda garuu karaa feesbuukiitii fi karaa yuutuubiin karaa sooshaal miidiyaatiin illee namoonni faarfannaa koo lallabaa argachuu akka danda'u nutti himaniiti kan isaan jirani. Kanaaf isinis illee sooshaal miidiyaa isaanii yookaan miidiyaa hawaasaa isaanii hordoftanii eebba isaanii hirmaachuu dandeessu isiniin jecha silaa jalqabnee sagantoota adda addaa isin biraan gahaa turreerra. Egaa dammatu mi'aa mara godha Oromoon. Egaa isinirraa adda otoo bahuu hin barbaadin egaa yeroo waan nu daangesseef adda bahuuf deemaa jirra jechuudha. Egaa har'aan adda baanii walirraa hin hafnu torbees deebinee wal agarra qophiilee babbareedoof mimmiidhagoo ta'an torbees qabannee isiniif dhiyaanna jechuudha. Amma yoonaatti egaa qophii kana qopheessaa isin faana turtii kan taasisne gammachuu misaaqee fi Ansalaam Salamoon akkasumas ogeessota kaameeraa keenya Abdii Qalbeessaa fi Soorisaa Cimdiisaa waliin ta'uudhaanidha qophii kana isin biraan gaatiin kan turre qophiilee mo'aafan itti fufuu nuun gama keenyaan nagaadhaan manneerra turtii gaarii. Mo'a